Ashama harka fuunii hordoftoota TV kituuf nageenya koo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a viidiyoo birootiin deebi'ee dhufee jira. Turtiin keessan aga xumura viidiyochaatti na waliin haa ta'u. Gara sanaatti osoo hin galiin dursa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'uutii dandeessu. Egaa akkuma argitanii viidiyoo kana gubbaarratti wanti argamaa jiru avukaadoo fi muuzii jechuudha. Akkasumas immoo bakka itti viidiyoo kana waraabaa jiru kushiinaa keessa mana kushiinaa keessa waan jiruudhaa fi shaashii fayyadamee jira jechuudha. Kushiinaa keessa gaafa seenan shaashii fayyadamuun waan haaraa isinitti ta'uu dhiisuu danda'a. Kan hin beeknes immoo jira. Shaashii kushiinaa keessatti fayyadamuu jechuun baay'ee faayidaa guddaa kan qabu rifeensa keenyaa fi maaliif nyaata tokko tokko qullubbii tokko tokko yeroo hojjennu fooliin sun daayirektii gara rifeensa keenyaatti waan galuudhaa fi inni kun immoo guyyaa guyyaan rifeensa keenya akka miidhu nu taasisa jechuudha. Guyyaa guyyaatti rifeensa miicuu jechuun immoo faayidaa hin qabu miidhaa malee rifeensi tokko kunuunsi na gaafa jenne torbeetti guyyaa tokko gaafa miicamee baay'ee gaarii ta'ee kan mul'atudha. Kanaaf kushiinaa keessa yeroo hundumaa kan hojjennu yoo ta'e shaashii sirrii ta'e fayyadamuun gaariidha. Kanaaf inni kunis asumarraan barnoota isiniif ta'a jedheetii yaada. Shaashii kan hidhatan yeroo tokko tokko bareeda yookaan miidhaginaaf osoo hin taane kunuunsa rifeensaaf jecha kanneen akka awwaarawaa tokko tokko yeroo xaragnu girgiddaarraa keessattuu ijoolleen gara biyya arabaa jirtanii hojiilee garaagaraa waan hojjennuudhaaf yeroo sanatti immoo dirqama rifeensa keenyatti shaashii nuuf ta'u hidhachuutii qabna jechuudha. Inni lammaffaan akkuma jalqabarratti jedhee avukaadoo fi muuziitu asirratti argama jechuudha. Avukaadoo fi dhiifama. Avukaadoo fi muuziin rifeensa keenyaa fi akkasuma dheerina isaa saffisiisuu fi rifeensa qulqullina qabu ta'e akka mul'atuuf kan nu gargaaru jedhee viidiyoo darbe irratti hojjedheetiin ture. Isa kana ilaalchisee immoo ijoollee muraasni karaa keessa gaaffii na gaafattanii jirtu gaaffii keessaniidhaaf deebii ta'a jedhee kana yaade viidiyoo gabaabduu kana fudhadhee dhufee jira jechuudha. Isinillee aga xumuraatti yoo daawwattan gaaffiin keessan akka isiniif deebi'u abdiin qaba. Egaa avukaadoo fi muuzii kana wal bukkeetti wanti na qabachiisee fi yeroo isa kana fayyadamuudhaaf gaafa jennu hin argannu kan jettanis jirtu. Yeroo tokko avukaadootu hin jiru, yeroo tokko muuziitu hin jiru. Akkasumallee kanneen akka alooveraa yookaan reetii hin jiru tokko arganne tokko hin argannu kan jettantu jirtu waan ta'eef isa wal faalleesse kana bakka tokkotti fidachuuf jecha fala isinitti fayyadamuu dandeessan keessaa tokko isinitti himaa ofii qollee akka kanatti jechuudha kan hin fayyadamu. Heermaaskii torbee keessatti yeroo tokko otoo fayyadamne gaarii ture garuu haala tokko tokko sababa hojiidhaan biizii waan taanuudhaaf torbee lama keessatti yeroo tokkos yoo fayyadamne homaa rakkina hin qabu jechuudha. Inni kun wanta mana keessatti ofii keenya itti amannee harka keenyaan hojjennus waan ta'eef keemikaalli garaagaraa keessa jiraate dafnee yoo fayyadamne akkasumas tursiisnee yoo fayyadamne rakkoomaan nurraan ga'a kan jedhu shakkiin akka keessan hin jiraanne isiniin jechuu barbaada gamanumaanii. Kanaafuu egaa yeroo wal faalleessu sanatti fakkeenyaaf uummanni wanti ani sirriitti qabee jiru kuni avukaadoon kuni keessi isaa bilchaatee jira jechuudha. Amma nuti hin fayyadamuu nan danda'a garuu fayyadamuu hin barbaanne har'a. Kanaaf muuziin immoo hin bilchaanne nyaataaf iyyuu hin ta'u jechuudha. Hin jajjabaata akkuma argitan adiidha. Rifeensaaf kan ta'u immoo muuziin yeroo gurraachee keessi isaa immoo bishaate jechuudha. Isa kana walitti fiduuf jecha wanti nuti gochuu qabnu yookaan falatti nuti fayyadamuutii qabnu avukaadoo kana yoon haga muuziin guyyaa 2-3 ga'utti avukaadoon na jalaatii tabalaashaa waan ta'eedhaaf muuziin haga bilchaatutti haga guyyaa 2-3 ga'utti avukaadoo sana fuudhee maalan godha feestaalii qulqullina qabu yookaan feestaalii akkas qimaa waa tokko hin tuqne keessa kaa'ee firiijii keessan kaa'aa jechuudha. Firiijii bakka baradoo kan firiizerii keessa nan kaa'a. Achi keessatti avukaadoon kun waan tokko waan inni ta'ullee hin jiru baradoo ta'a jechuudha. Achii booda muuziin kunis ni gurraacha guyyaa 2-3 jidduutti ni gurraacha ni bilchaata jechuudha. Inni immoo rifeensa baay'ee gaarii waan ta'eedhaaf ammas muuzii kana qola isaa irraa quncisee feestaalii keessa kaa'anii firiizerii sana keessan kaa'a jechuudha. Yeroo kana walitti naa dhufe moo naaf hin dhufne isinillee akkasittiin akka fayyadamtanii waan hin barbaadeef jechuudha viidiyoo kana kan waraabu yaale.
Kanaafuu walitti fiddanii guyyaa barbaadan yookaan guyyaatti heermaaskii kana fayyadamuudhaaf barbaadanitti achi keessaa baastanii firiijii keessaatii baastanii daqiiqaa muraasa lafa keessanii erga baradoon isaarraa badee booda wantoota barbaachisan itti dabaltanii daaktanii maashiniitti heermaaskii keessanii karaa firiidemii ta'ee ciqqii tokko malee fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Akkasuma alooveeraa fireeshii suuqirraatii argachuu ni dandeessanii yeroo bittanii fiddanitti immoo mana keessanii gar tokko irraatii fayyadamtanii muraasa kana feesan ammoo isin jalaatii baduu yookaan tabalaasha'uu danda'a waan ta'eedhaaf firiijii noormaalii keessatti illee ni tabalaasha'a guyyaa 2-3 booda ni gurraacha'a. Guyyaa 2-3tti immoo deddeebisnee heermaaskii fayyadamuun faayidaa waan hin qabneedhaaf maal goona alooveeraa sanas akkuma muuzii fi avukaadoo kanatti fayyadamne feestaalii akka kanaallee yoo qabaattan keessa keessanii gara firiizeriitti galfachuuti dandeessu jechuudha. Achi keessaa fuutanii gaafa isin barbaachise yookaan gaafa fayyadamuu barbaadanitti waliin maktanii heermaaskii keessan fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Keessattuu ijoolleen gara biyya arabaatii jirtanii mana keessatti tokko yoo argame tokko hin argamu. Yeroo kana immoo wal faallessa avukaadoo argannaan muuziin hin jiru, muuzii argannaan avukaadoon hin jiru. Gaafa argattanitti isa argattan firiizerii keessa keessanii gaafa wal isiniif qixxaate immoo hundisa wal qixxeeffachuudhaafis firiizima keessa kaawwattu jechuudha. Yeroo kanatti heermaaskii keessan fayyadamtanii jirtu. Akkasuma warri biyya keessa jirtan rakkoo hin qabu. Yeroo barbaadanitti firiidemiidha waan ta'eef deemtanii muuzii bilchaataa ta'ee fi akkasumas immoo avukaadoo bilchaataa ta'ee kan fayyadamuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti namaaf ajajamu yookaan hojjetamuu danda'u bittanii yeroo barbaadan sanatti fayyadamuuti dandeessu. Garuu ijoolleen garaa biyyoota garaagaraa keessa jirtan keessattuu warri harka namaa kontiraata jala jirtanii wanta barbaanne akka barbaannetti firiidemii taanee gadi baanee yeroo nu barbaachisetti binnee fayyadamuu waan hin dandeenyedhaaf mala kanatti fayyadamuun gaariidha kan jedhuufanii viidiyoo kana isiniif waraabe jechuudha. Egaa gaaffii warra na gaafattaniidhaa fi haga tokko gaaffiin keessan isiniif deebi'a jedhee yaada. Akkasumas warri gaafachuudhaaf fedhii qabdan ammas wanta biraas yoo ta'e karaa koomentii na gaafachuutii dandeessu. Viidiyoon har'a qabadheetii dhufee kana fakkaata. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaa ta'a. Viidiyoo kiyya laayik gochuun dagatinaa, sheer gochuun dagatinaa, sabiskiraayib gochuunis maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas immoo chaanaalota biroo ganaa hojii eegalaatti jiran bira dhaabbadhaa wal jajjabeessaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Egaa yeroo biraa nagaa wajjin viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti isinis gaaffii qabdan jalatti na gaafachuutii dandeessu. Ani isiniif deebisuuf gara duubaattiin jedhu. Haga ammatti waan nu wajjin turtanii fi galatooma lafa jirtan maraatti nagaa ta'a. Ciao.